Tole nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'eetu kabajamtoota fi hordoftoota koo YouTube chaanaalii Faaruu Miidiyaa jedhu jalatti kan argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kootii waaqayyoof haa galatu isiniinan jedha. Nageenyi na bira jiru isin bira haa jiraatu akkam jirtu fayyaa keessanii. Salaa badee tanan jira baay'ee tokko egaa akkam badee anis beeka isinis beektu. Kana baay'ee sin jalaa badee tanan jira dhiifama guddaa isaa isiniinan jedha. Egaa YouTube chaanaalii koorraa ergan badee viidiyoos ergan irratti gallakkisuu dhiisee tureera jechuudha. Egaa wantin irraa badeefis immoo haalatuma tokko tokkoon kan ka'e yoo galatu isin gidduutti nan argamas jedhee nan yaada waaqayyo na gargaaree isiniinan jedha. Akkamii isinii hordoftoonni koo akkasumallee YouTube chaanaalii koo guddisaa jirtu waaqayyo sinaa eebbisuu isiniinan jedha. Aniyyuu viidiyoo waraabuu baay'ee dheebodheera dhugaa dubbachuudhaafi waraabuu baay'ee tokko dheebodhee tanan jira. Garuu waaqayyoof haa galatu hundumtiyyuu guyyaa qaba jechuudha. Guyyaa waaqayyo jedhe malee uumaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Nuti ofii keenya yaadnee waa tokko gochuu hin dandeenyu yoo waaqayyo jedhee yoo waaqayyo nama gargaareen alatti jechuudha. Kanaadhaaf isinirraan badee baay'ee tokko fedhaaf jaalala waaqayyo yoo ta'e immoo yoo waaqayyo na gargaaree kana booddee hin badu. Waaqayyo immoo na gargaara jedhee tana yaada eessatti baddee baay'een keessan karaa miseejinaarii Facebookii kootirraan jechuudha akkasuma karaa imuutiin baay'een keessan na gaafachaa jirtu jechuudha. Akkasumallee viidiyoolee nu waraabii karaa walalootiin irree walaloo gannuu lakkisii walaloo barreesseedhaan ijoollee baay'een karaa keessanii miseejinaan irraan na dubbisu jechuudha. Garuu immoo haalan ittiin barreessuu waan an dhabeefi yoo immoo waaqayyo na gargaaree inshallah waaqayyo na gargaaree barreessee gadi isinii nan lakkisaa jechuudha. Isinii dubbisaa viidiyoo isinii waraaba jechuudha. Innaaf haasaan na jalaa babbadee jira. Dhugaa dubbachuuf ergan viidiyoo waraabuu dhiisee tureera jechuudha. Kana isiniin jedha amma immoo nagaadhuma isin gaafachuufan dhufee akka isin hin irraanfanne jedheeni dhugaadha baay'ee tureera waan ta'eedhaafi kana isiniinan jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Kanaafiyyuu fedhaaf waaqayyoo ta'e kana booda hin badu. Waaqayyos immoo na gargaara jedheetiin yaada isiniinan jedha. Isinis immoo akkasuma like, share, subscribe gochuu immoo hin dagatinaa isiniinan jedha. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabajaa. Akkuma amma guddisaa jirtan kanatti immoo miidiyaa koo kana naaf guddisaadha. Yoo waaqayyo nu gargaare immoo karaa garaagaraatiin waan garaagaraa viidiyoo barnootaa isinirraa argachuu dandeessanii akkasumallee irraa barachuu wanta dandeessanii akkasuma waan isin bohaarsu waan itti boqottanii waaqayyo nu gargaaree gadi isinii lakkisaa jechuudha. Kanaafi jabaadhaadha isinis bakkuma jirtanitti waaqayyo isin faana ta'u. Jabaadha isiniinan jedha. Miidiyaa kana immoo guddisuu immoo hin dagatinaadha. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaadha isiniinan jedha. Yaada qabdan immoo komentii jalatti naa kaa'adha. Ani kunoo boleettiin keessan nan jira. Waaqayyoof haa galatu. Kunimmoo har'a ga'ee fuula keessanitti argamu kootti immoo gammadeera. Egaa immoo viidiyoo bal'aadhaan yeroo biraa wanta isin barnoota irraa argachuu dandeessanii turtiin amma kana ture keessatti viidiyoo bal'aadhaan yeroo biraa walitti deebinaa. Maaliif turtee maal taatee maaliif baddee akka durii miti miidiyaa irraa maaliif fagaattee jettanii baay'een keessan na gaafattu. Egaa immoo yeroo biraa dhuga baatii bal'aadhaan walitti deebinaa. Isaasittis immoo viidiyoo dhuma tokko tokko gadan isinii lakkisa naaf danda'ame. Nagaatti naaf tura isinan jaalladha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Bye bye.